boring baay'ee badadhabsiisamtire ba mooraatti immoo qormaanni dhufuu warra akkasii qofadha. Meerra deddeebi'aa ilaala malee dubbiin cimaadha. Property inni dhumaan itti isiniif dabaluu barbaadu immoo the polynomial function does not have a hole. Polynomial functioniin hole hin qabu. Hole jechuun boolla hin qabu jechuudha. Yoo ammas kuni polynomial functionidha ta'e amma kun immoo graafii isaa yoo ta'e akkas godhee asitti geengoo godhee achi ol yoo maree isheen kuni hin taatu jechuudha. Maaliif hin taatu? It has a hole. Boolla qabaa jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu lama tuqaa jaarratti wanti barreeffamee jiru polynomial functionii graafota isaanii zeros polynomial functionii rational functionii fi again graafii isaanii waliin ilaalla. Sekshinii kana yeroo xumurtanii barattoonni rationalii fi polynomial functionii ibsitu theoremoota polynomial functionii irra jiran the zeros or solution of polynomial function is solve gochuudhaaf theoremoota achirra jiran yookaan apply ta'an ni barbaadu. Division algorithm ni barattu. Quotient fi remainder barbaaduudhaaf jecha theoremoota polynomial function irratti related problem solve gochuudhaaf apply ni gootu. Finally you will sketch and analyze the graphs of final rational function. Itti aansitanii graph rational function ni kaastu ni xiinxaltu. Kuni waan haaraam ta'u irra jireessaanii yoo as keessatti ilaalle irra isiniif gala. Wanta as keessatti barreeffamee jiru jireenya keenya guyyuu keessatti yeroo polynomial functionii apply goonu nutti ibsaa jechuudha. Kuni problemii as keessatti barreeffamee jiru yeroo gara rational polynomial functionity jirtan akkam ta'a isa jedhu isin ibsuu barbaadeetu. Let's come to polynomial function. Definition of polynomial functionin lama tuqaa tokko shan irratti ibsamee jira. Innis immoo haala kamiin ibsamaas jedhudha fi polynomial functionin formii kana qaba. Formiin isaas an x the power of n plus an minus 1 jechuun isa guddaa jalqaba barreeffamaa itti aansee immoo isa tokko irraa dhatu adeemsa keessa irrachaa kan deemu jechuudha. Plus jedhee hanga constant number itti kan adeemudha jechuudha. Which means polynomial functioning dirqama constant number qabaachuu qabaa wanti jedhu hin jiru. But degree ni jalqabaa fi yookaan ni guddaan dirqama 0 irraatii adda ta'uu qaba. An different from 0. So each ai isheen jettu kun immoo karaa biraa wantoonni warra as keessa jijjiiran hundi isaanii real number itti assumed ta'u jechuudha. Real number jechuun tokko raadikaala 3 arbitrarily fudhachaa jira. Keessuma daddarbee jechuudha. Raadikaala negative raadikaala 3 jechuun dandeenya. But not raadikaala negative 2 raadikaala. Warreen kun complex number dha. Warra kanarraan kana fi lakkoofsota kanneen ta'uu ni danda'u. Was maal ta'uu danda'u? Coefficient hanakka a1 or ai an warra jennu jechuudha. Kan akka an minus 1 isaan kun they are assumed as what? They are assumed as what? Real number and the n is non-negative integer because negative integer ite jennaan rational function itti adeemantedhaaf. Let's say that radical 3 x the power of negative 2 oton sinin jedhe kun akkamta radical 3 irraan x the whole square ta'a jechuudha. Because isheen kun yeroo gara fractionity jiramtu haala amma barreesse kanaatiin barreeffamti waan ta'eef. Because of that yaada keessan keessa wanti dhufuu qabu ai'n assumed as a real number dha. Inni ijoo fi inni barbaachisaan immoo inni keessan integerii non-negative ta'uu qaba jechuudha. An is called the leading coefficient. Such a polynomial is said to be of degree n jedha. Inni immoo leading coefficient jedhama. Kana jechuun inni poweriin isaa x irratti guddaa qabu, integerii guddaa qabu inni leading coefficient jedhama. Akka fakkeenyaatti 3 x the whole square plus 4
x to the power of 4 plus 4 otoo isiniin jedhee leading coefficient eenyu taas keessaatii tarii sadii jettu ta'uu danda'a because of inni jalqabarraa hin jiru garuu miti eenyudha afur ta'a sababni isaas afurii x guddaa waan qabuudhaaf x to the power of 4 kana jechuun degree guddaa waan qabuuf isatu leading coefficient ta'aa jechuudha leading coefficient keessan 4 dha yeroo kamiyyuu leading coefficient barbaadu taanaan isa kamtu power guddaa qabaa jettanii ilaaluu qabdu. The next one is the remark. What it says is the domain of polynomial functions always the set of real number. Domain of polynomial functioning yeroo kamiyyuu set real number dha jedha. Real number hin ta'u taanaan polynomial functionii nuuf kennamu yookaan function nuuf kennamu polynomialii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maqaalee polynomial functionoota immoo degree tokko qabu linear function jedhama akka fakkeenyaatti ax plus b jechaa turre jechuudha. Yoo gara lakkoofsatti jirre immoo akka fakkeenyaatti again 2x plus 3 yoo jenne isheen kun linear function jedhamti. Inni square qabu immoo abbaan degree lama immoo quadratic function jedhama. Isa immoo ax square plus bx plus c jechaa turre where a is different from 0 kan linear keessatti illee n 0 raatii adda ta'uu qabu yoo 0 raa adda hin ta'an ta'e maal ta'u waan ta'eedhaaf linear ta'u waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf isa kana maal jenna quadratic jenna abbaa degree lama abbaa degree sadii immoo haaluma wal fakkaatuutiin immoo maal jenna cubic function jenna inni immoo akkamitti barreeffama the form of cubic function is this one. Walii galdeerraa kana badaa namni isin gaafatu hin jiru jechuun maqaan isaanii maal jedhamu jedhee namni isin gaafatu hin jiru. Garuu leading coefficient meeqaa jedhanii faa isin gaafachuu danda'u constant number inni isa kamii jedhanii isin gaafachuu danda'u. As an example warreen kun polynomial function dha jedha leading coefficient isa kana lamadha isa kana ammoo radical sadiidha isa kana ammoo lamadha jechuudha. So warreen kana bartan jennaan gaariidha. Domain polynomial function immoo real number jennee jirra waan ta'eedhaaf domain as keessatti real number isaa immoo hin ta'u kan jedhus ilaaluu qabdu. Real number keessa buuftanii tokko isaanii keessa buuftanii iddootaan define argattan ni jira jechuudha. Hin jiru. Warra kana tokkoon isaanii yoo ilaaltan iddootaan define isin jalaa uumu hin jiru jechuudha. Then next topic is properties of polynomial function. Amaloota polynomial functioniti. Jalqabarratti wanti isinitti himuu qabu poly jechuun yeroo barattoonni soshaalee kutaa 10 fi 9tti chemistry baratan baay'ee jechuudha. Karaa biraa immoo danaalee wan garaagaraa maatisii keessatti yeroo ilaallu polygon yeroo jennu rogoota baay'ee kanneen qaban jechuudha. Haaluma wal fakkaatuudhaan polynomial function jechuun functionii digriin isaa dhaabbataa hin taane jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti tokko x power kuma tokko yookaan kuma 10 yoo isiniin jedhee plus x yoo isiniin jedhee kun ammoo polynomial function because x irratti degree wan jiraniin dhaabbataa miti jechuudha. Because of that it's called what polynomial function jedhama. Let's come back to the properties of polynomial function. Mee gara amala isaaniitti yeroo isin deebisu graafii isaanii amala maalii qabu kan jedhu nuuf kaa'ee jira. Amalli graafiin polynomial function unbroken curve dha jedha. Yeroon graafii isiniif kaasu kuwaayidha isheen asirraa dalga jirtu immoo x dha yeroo kamiyyuu mitiire. Then graafiin isaanii haala kamiitiin yoo haa ka'u garuu caccabiinsa hin qabu jechuudha. Kun graafii polynomial function yoo ta'e iddoo kanatti unbroken jiraachuu hin qabu. Unbroken yeroo jedhu immoo kaaseen isin agarsiisa. So when we draw it akkas goone gidduutti broke goone akkas joogore iddoo kana broken hin jira waan ta'eef polynomial function jechuu hin dandeenyu jechuudha. Because of that this is smooth unbroken. The word smooth means that the graph does not have any sharp corners as turning points. Sharp is ta'uu hin qabu. Yoo bille curve isaa maal ta'uu qaba? Curve isaa bifa akka geengoo qabaachuu qaba malee sharp ta'uu hin qabu. Let me
draw again the sharp corner akkas gootanii again kunillee hin ta'u akkaan absolute value jechuudha. Kun amma hin ta'u. Sababni isaas iddoo kanarraa turning point isaa sharpidha jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun the graph of polynomial function jedhamu hin danda'u jechuudha. Inni kabraan immoo gaduma adeemna jechuudha. Definition isaanis sirriitti ilaaluudhaaf jecha inni lammaffaarra jiru property isaa polynomial degree of n at most n zeros qabaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti quadratic function kan ta'e tokko fudhaa x whole square plus 3x plus 1 otoo siniin jedhee kana 0 gochuu wanti danda'u equals to 0 siniin jedhe jechuudha. Kana 0 gochuu waan danda'u iddoo x bu'ee maximum meeqa argachuu dandeessu, lakkoofsota meeqa argachuu dandeessu, maximum lakkoofsota 2 argachuu dandeessu. Maaliif lakkoofsota 2 argachuu dandeessu? Sababii isa kanaafi no sababii degree jennamti reeshee x irra jirtu. Sababii degree'n isaa 2 ta'eef at most yoo guddate 2 argattu kana alaboo abuyyuu ni dandeessu jechuudha. Jechi at most jettu maal ibsiti? Yoo guddate jechuudha. Yoo guddate 2 argattu kana gada isaa gadi argattu jechuudha. Akka fakkeenyaatti nuuf kaayeyyuu jiran quadratic function polynomial function at most two zeros qabaa jedha. Two zeros jechuun lakkoofsonni adda addaa x keessa bu'anii 0 isiniif kennuu danda'an yoo guddatan lakkoofsota baay'inni isaanii 2 ta'edha. Tarii 4 ta'uu danda'a, tarii 5 ta'uu danda'a, tarii negatiiva 2 ta'uu danda'a. Garuu baay'inni isaanii 2 hin darbu jechuu barbaadeetu. The third property of polynomial function is the graph of polynomial function of degree n can have at most n minus 1 turning points. Turning point jechuun iddootti jajallatu jechuudha. Bakki jajallin isaa garuu sharp ta'uu hin qabu bakki jajallin isaa jechuudha. Yeroon giraafii kanarraati isin agarsiisu lakkoofsa keenya jalqabaa waan isin fudhadhee akka fakkeenyaaf quadratic function kana 2x plus 3ax plus 1 kan jettu kuni turning point meeqa qabaachuu danda'a waan jettan turning point tokko qofaa qabaachuu danda'a. Maaliif yoonaan jettanii n minus 1 kan jettu 2 keenya n dhamtiire. Therefore 2 minus 1 keenya meeqa taati? 1 taati jechuudha. Because of that yoo guddatee turning point 1 qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Ammaaf idduma barbaadetti fakkiisaa isiniif kan kaasa. Turning point eessatti qofa qabaachuu danda'a kuni kunoo jala kana qofa qabaachuu iddoo kanaa turning point jenna jechuudha. Gadi bu'ee bonni kun asii gad dhufee achi ol yeroo ka'u turning point eessatti naanna'eera. Turning point jechuun eessa ga'ee deebi'e jechuudha. Namni tokko fiigee garas ga'ee achi yeroo deebi'u iddoon ga'ee as deebi'e sun turning point jedhamti jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun polynomial function turning point isaa barbaaddan degree minus 1 dhaan ibsitu jechuudha. Degree minus 1. Again, don't forget at most starts and minus 1 turning point. The last but not the least property of polynomial function is it has absolute value of x characteristic which gets very large. Again, the characteristic of y also gets very large by what? By absolute value isiniin jetti jechuudha. Kana maybe fladhu keessa faayisin fiduu danda'u. Tarii immoo property polynomial function barreessu isiniin jedhee shamadaduu hin dandeessu. Yoo barreessines immoo hin danda'amu. Akka fakkeenyaatti kuni polynomial function dhaaf graafika of jedhee yoo ta'e kun x dha. Kun immoo y dha jechuudha. Then x ni guddata yoo ta'e x ni guddachaa jira jechuun asiin ol deemaa jira. So x keenya dabalaa jira mitiire. The value of y keenya immoo maal ta'aa jira yeroo sana achi ol dabalaa jira jechuudha. Get is very large kan jettu kana ibsuu barbaaddeeti. Kanaafiyyuu property wan inni qabu isa kana. Property inni dhumaan itti isiniif dabaluu barbaadu immoo the polynomial function does not have a hole. Polynomial function hole hin qabu. Hole jechuun boolla hin qabu jechuudha. Yoo ammas kuni polynomial function dha ta'e amma kun immoo graafii isaa yoo ta'e akkas godhee asitti geengoo godhee achi ol yoo maree isheen kuni hin taatu jechuudha. Maaliif hin taatu? It has a hole. Boolla qaba jechuudha. Kanallee maybe true or false keessatti it can have a hole yoo isiniin jedhee false jettanii akka darbitanidha. Kuni barattoota keenya mooraa yuunivarsiitii Addis Ababaatti waan mudateeruudhaaf.
waliigallee irra natti fakkaata. Then we come back to the topic of zeros of a polynomial function. Zeros of polynomial function jechuun eessatti polynomial functioniin tokko iddoo x bu'ee 0 nuuf kennuu danda'a isa jedhamudha jechuudha. Zeros of polynomial functioniin odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ta'ee nuuf kennu giraafii functionii kanaa kaasuuf jechuudha. Kan nuti giraafii kana kaasuu dandeenyu immoo factorize gochuudhaatiin. Akkamitti factorize goonaa kan jedhu baay'ee isaa keessumattuu kan warra quadratic functionii waliin laallaa turre irraa garuu kan warra quadratic hin taane yoo akkamittiin kaafnaa kan jedhu kan itti fuftaa jechuudha. Darbee wanti nama ajaa'ibu polynomial functionii keessatti general method hin qabnu. We do not have the general method for factorizing polynomials of degree greater than 2 jedha. Degree isaa lama ta'ee qabna mitiire yaa kan degree isaa lama ta'ee ni qabna garuu kan degree isaa lama ol ta'ee hin qabnu. Kan akka cubic faa jechuudha. Isaan kanaafi materiaawwan jiranii walitti faa deemnaa meetodiiwwan sasalphoo ta'an maybe inni muraasa nuuf kaa'a. Garuu general metodiin akka hin jirre hubachuu ni qabdu jechuudha. Kabiraan division algoritmidha. Division algorithm jechuun lakkoofsa tokko hirtanii eessatti gahee qabaa, eessatti immoo haftee qabaa, eessatti hirmaataa qabaa isa jedhamudha. Mee lakkoofsumaatiin haa ilaaldes immoo lakkoofsa 10 haa jennu. 10 hiramaa yoo ta'e 4 immoo hirmaataan godha. 10 afuriif yeroo hiramu lama ga'ee remainder koo meeqa tafaa 2 tafaa jechuudha. Kana jechuun 4 baay'isuun 2 meeqa waan ta'eef 8 kanaaf immoo haftee lafatti 2dha jechuudha. Karaa biraa 10 kun akkamitti ibsamuu danda'a yoo naan jettanii 10 ni qixxaataa 10 is equals to 4 times 2 jettu isheen kun meeqa 8 miti haftee komoo asittan barreessaa jechuudha. Isheen haftee 2 jechuudha. Argitanii zeen kuni division algoritmii jedhama. Inni kuni dividend jedhama. Afur keenya divisor jedhama. Lamni keenya quotient jedhama. Lamni inni dhumaa immoo remainder haftee jennee ture miti lama kunooti. Isuma kana jechuudha. Walii galla. Tole kun karaa salphaa baay'ee salphaa ta'edha jechuudha. So yeroo polynomial functionii lama waliif firru haaluma wal fakkaatuutiin akka fakkeenyaatti example lama tuqaa 3 irra kan jiran kana akkamitti irraa kan jedhu inni salphaadha. Ammas meetodiidhaan isin agarsiisa jechuudha. Yeroo lakkoofsa hirtanii amma fakkeenyaaf 10 ni qixxaata jettu jiree akkasittiin hirtu 10 hiruu 4 jettu jechuudha. Gahee keessanii asirratti barreessitu asirratti 2 jettu 2 gahee meeqa tafee jettu asitti 2 tafee jettu ishee kana remainder jettu ishee umarratti barreessitan. Kuni hirmaataadha inni rakkisa jiru immoo gaheedha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuunis isa kanas akkasittiin herraa jechuudha. Akkamitti raasa jiruudhaa fi jalqabaa x the power of 4 minus 1 keenya akkamitti barreessinaa kan jedhu haa hubannu. X the power of 4 minus 1 kana gidduutti kanneen degree 3 qaban abbaa x the power of 3 abbaa x the whole square fi abbaa x the power of 1 hafanii jiru. Isaan kan akkamitti gidduu gashinaa kan jedhutti yaaddu jechuudha jalqaba. Mee kanaafiyyuu inni kun ni qixxaataa x the power of 4 kuni x the power of 4 keessan sirriidha ni jira. Then plus jettu gidduutti x the power of 3 kan qabu jira. 0 x the power of 3 jettu. Yeroo walitti baay'atan maal kennu 0 kennu. Kanuma faana deebi'ee wal qixxaataa jechuudha. Sababiin isaas hiikaa itti nuuf dabale tokko hin jiru jechuudha. Plus jennaan ammoo 0 the power of x the power of what 2 jettu. Ammasi inni kuni 0 dha waan ta'eedhaaf 0 0 wanti jedhu hiika fiduu hin qabu akka hiruudhaaf isin qanuuf jechuudha. Yeroo walirraa hir'inu tokko akkasinitti toluudhaaf plus 0 a the power of 1 jenna. The power of 1 immoo miyyuun barreeffamtu mitiire umarratti minus 1 keessan barreeffattu jechuudha. So argitanitti yoo ta'e warreen kuni jijjiirama dabalan hin qaban. Isaan kun keessaa yoo baan kan siniif hafu x the power of 4 fi minus x keessan which gives you what shee kana kan siniif kennitu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasitti barreeffachuu hin dagatinaa. Iddoo gidduutti hafeeru sana
zeerootiin ibsuu akka irraanfannee jechuun barbaada. Mee lakkoofsota kana yeroo waliif hirruu akkamitti irraa isa jedhu immoo yeroo baay'ee kan divaayidendii qofa akkasitti barreeffattu. Akkasittiin xiyya keessan kaafattu kan hiramuu fi x power of 4 hirmaataan keessan x power of 4 plus 2x dha jechuudha. Inni hirammoo irra keessa jirudha yeroo kamiyyuu mitiiree isa immoo akkamitti barreessina jenneerra haala kanaatiin barreessina jennee jirraa jechuudha. Isa immoo akkamitti barreessina x power of 4 again haalaan itti barreessu hubadhaa siniinan jedha. X power of 4 plus 0 x power of 3 plus 0 x power of 2 plus x minus 1 ta'a jechuudha. Isa kana hiraa fi deemna. Amma x power of 4 x power of 4 qabu jechuudha. X power of 4 x power of 4 qabu jechuudha. Inni kunis x power of 4 qaba, inni kunis x power of 4 qaba jechuudha. Dogoggora kitaaba keessan ilaalina waan kitaabni keessan godheeru osoo hin taane waan hojjedhu kan irratti ammaaf mee akka xiyyeeffattan barbaada. X power of 4 x power of 4 waan qabuudhaaf iddoo kuni waan ta'a jechuudha. So 1 time x power of 4 keessan maal isiniif kenna? X power of 4 isiniif kenna. Again 1 time 2x maal isiniif kenna? Plus jettanii 2x isiniif kenna jechuudha. Zin walirraa hir'isutti jira. Yeroo walirraa hir'istan immoo x power of 4 x power of 4 sarara keessaa isa jalaatiin irraa hir'iftu jechuudha. Yeroo walirraa hir'istan akkam ta'a? X power of 4 fi x power of 4 wal barreessu sinii kanaafuu 0 ta'a jechuudha. Ammoo plus 2x jettii mitiiree iddoo x qofa laaltu jechuudha. Isa kana 0 dha, isa kana 0 dha, jijjiiramni hin jiru jechuudha. 0 plus 0 plus 0 wettan x qaba. X power of 4 yoo jenne rakkina hin qabu. X power of 3 yoo jenne hin qabu. Rakkina uumuu hin qabu. Gad buufa jechuudha. Wanti irratti hin jiru. X whole square ta'a. Plus isheen kun 0x akka taate isin jalaa barreessine reen kunoo as kanatti ibsinee jira wanti dhaaf 0x plus 0x minus 1 qabnaa jechuudha. Warri kun hin badu jechuudha. Warri kun ni badu. 0 wanti dhaaf jijjiiramuu man hin qabanii garuu 0x ishee tokko amma bifannee jira. 0x minus 2x ta'a jechuudha. 0 irraatii 2x yeroo hir'istan meeqa argattu? Minus 2 argattu jechuudha. X keessan immoo itti dabaltu. Therefore isa kan argannee jirra. Minus 1 sheefte kan ammoo gaduma fidattu jechuudha. Minus isheetiin gadi fidattu minus 1 jettu jechuudha. Poweriin isa kanaa powerii isa kanaatiin gadi yeroo ta'e immoo kallattii maatiin abduu jechuudha. Yeroo kallattii maan abdan isa kana akka malatti fudhattu ture then remainder jettu jechuudha. Sababiin isaa remainderiin yeroo kamiyyuu poweriin isaa eenyutii gaditti hirmaataatii gaditti jechuudha. Otuma x power of 3 ta'eyyuu abuu qabdu. Maaliifi sadii leezaa meeqaatii afuriitii waan ta'eedhaaf jechuudha. This remainder indara keessatti jiru tokko kun immoo meeqa? Inni kun quotientiidha, inni kun hirmaataadha. Or divisory dha, inni kun immoo remainder dha jechuudha. Walii gallee irratti fakkaata. Haaluma wal fakkaatuun gilgaalota keessattis yeroo jennu baay'insaa isiniif gala. ANC x power of 4 minus 1 keenya akkamitti barreessuu dandeenya yoo naan jettan divisory jalqaba barreessitu isa jala jiru jechuudha. Divisory jechuun hirmaata. X power of 4 plus 2x gahee keessan immoo meeqa argattanii turtanii? Tokko jettu. Remainder keessan meeqa argattanii turtanii? Minus 2x minus 2x minus 1 argattanii turtanii jechuudha. So xiyyaan isin agarsiisa jechuudha. Isheen kuni kunoo dividend jettu, isa kana divisor jettu, tokko quotient jettu, minus 2x minus 1 bakki waan hanqateef duuba deebiin jira. Minus 2x minus 1 keessan immoo maal jettu ture? Remainder jettu jechuudha.
divisional gorjibii kanarraati kan nuti argannu divizeeriin keenya dx yoo taate inni immoo bifa kanaatiin barreeffamu yoo ta'e haala linear formiidhaan jechuudha x minus r yoo ta'e iddoo dx keessa maal bakka buustu x minus r bakka buuftu iddoo kana jechuudha. Then qx fi r keessan akkuma jiru tafaa isa kana maal jennaa remainder theorem fi gahee theorem kan irraa argannudha jechuudha. So p of x keenyi haala kanaanis barreeffamuu ni danda'a jechuudha. Haala kamiin barreeffamuu danda'a? P of x is equal to x minus r. X minus r again d of x dha jennera. Q of x plus r kan jedhudha jechuudha. Yoo zeroodhaan bakka buuftanii ni qixxaata. Then r minus r dhaan yoo bakka buuftan jechuun r kana iddoo x kana yoo buuftan jechuudha. Inni 0 taa 0 time q of x keessan immoo maal isiniif kenna? 0 isiniif kenna jechuudha. P of x keessan p of r keessan ni qixxaata r yoo ta'e remainder qaba. R keessan yoo 0 ta'e immoo remainder hin qabu jenna jechuudha. So p of r keenya iddoo kanatti r ta'a. Whether r is equals to 0 or not kan jedhu immoo remainder qabaachuuf dhabuusaa isin murteessa. R keessan ni qixxaata 0 ta'e jennaan there is no remainder and kan hiramuuf sun immoo gahee haftee malee hirmaataa jettu jechuudha. Remainder theoremiin waan biraa miti. Ni remainder theorem as yoo dubbisan kabraa miti. When a polynomial p of x of degree at least 1 is divided by x minus r, then remainder is pr kan jedhu jechuudha. Pr is equal to which is r. If it is different from 0, this is called remainder theorem. Remainder theorem kuni bu'aa hedduu akka isheen qabaattu jechuudha. Akka fakkeenyaatti p of x keessan ni qixxaate is the power of 3 minus x is the whole square plus 3x minus 1 divided by x minus 2 dha isin jedha. Kana immoo akkamitti cheegootu ijoolleen tokko ganaa hiru hiriinaa gara ganaa hirtu osoo hin taane maal keessa buuftu 2 keessa buuftu positive isaa keessa buuftu jechuudha. Yoo x plus 2 dha ta'e immoo maaliin keessa buuftu negative 2 keessa buuftu jechuudha. So ishee kana lamaan adda baafadha garagaltoo waliiti isaan kun. X minus 2 ishee jettu kana maal keessa buuftu again 2 keessa buuftu s keessa buuftu as keessa buuftu jechuudha. So p of 2 jettanii ni qixxaata to the power of 3 jettu ishee kun as keessa buusaa deemtu jechuudha. Akkasitiin umarratti 0 yoo argattan hiramattu umarratti 0 argattan taanaan garuu hin hiramu jettu jechuudha. Kun amma kamtaa ana kallattii man babaayisen jechuudha. 8 risuu 4 sababiin isaas lama waan as keessa buuse 8 isa lammataa keessa yoo buuse 4 ta'an ta'e jechuudha. Plus 3 time x 3 time 2 ko meeqa 6 minus 1 jechuudha. Isheen kun lama walitti 14 irraa 4 10 irraa tokko meeqa 9 jechuudha. So 9 waan naaf kennuuf remainderiin jira 9 ta'a jechuudha. Deebiin isaa remainder waan qabuudhaaf it is not divided by what by x minus 2 jettu jechuudha. Remainderiin keessa yoo 0 ta'e qofa inni kun maal jedhama? Factor theorem jedhama. 0 hin ta'u taanaan garuu it is not a factor theorem. Again it cannot be factorized jettu jechuudha. The final theorem is a location theorem. Location theorem immoo a fi b real number yoo ta'anii n keessan b ti gaditti yoo ta'e f of a fi f of b keessan immoo negative fi yoo isiniif kenne kana jechuun less than 0 isiniif kenne then there is at least 1 0 of f between a and b jedha. Lakkoofsota lama p of x keessa buuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. P of x keessa lakkoofsa lama buuftu a fi b buuftu isaan lamaan yoo walitti baay'atanii negative isiniif kennan a fi b gidduu at least lakkoofsi tokko ni jira kan maal isiniif kennu kan 0 isiniif kennu jechuudha. Akka fakkeenyaatti fudhee isiniif ilaala. Mee f of x keessan iyyuu haa fudhannu. F of x keessan ni qixxaatti jettanii x square minus 1 yaa jenna. Then a fi b fudhanna lakkoofsota lama immoo fudhanna yookaan x the power of 3 yoo jennes rakkina hin qabu. Tokko lama fudhaa mee a ko 0 sinifan fudhaa b ko immoo lama sinifan fudhaa
b ni qixxaata lama isiniif fudhaa jechuudha. 0 as keessan buusaa 2 as keessan buusaa jechuudha. Achi keessa buuseetanii tokko negatiiva tokko poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Then 0 as keessa buuftan maal isiniif kenna? Negative 1 isiniif kenna. F of n keessan maal isiniif kennee jira jechuudha. Ni qixxaata negative 1 isiniif kennee jira. Dabalataan immoo a less than b ta'uu qaba jenneerra miti yaa isas nuuf gootee jira. 0 irraan xiqqaa lamati waan ta'eedhaaf. Then f of b keessan immoo keessa buuftanii to the power of 3 meeqa sadarrisuu tokko meeqa torba jechuudha. Torba ta'ee jira. Torbaaf tokko walitti baastu jechuudha. Negative 1 and 7 yeroo walitti baastan immoo less than 0 isiniif kenna. Which implies what? Kunoo ishee kana isiniif kenna jechuudha. Less than 0 isiniif kenna jechuun immoo there is at least one which gives you a 0 between 0 and 1 jettu jechuudha. Walii gallee ammas gilgaala keessatti baay'ee isiniif gala irra jireessa gilgaala hojjechaa kan jiru abdiin qaba. Inni itti aanu immoo polynomialiin kamiyyuu 0 ni qaba yoo jettan no, it does not have a zeros. Kana jechuun kan zeros haaf kennu. Simply as maayoon isiniif fudhee akka fakkeenyaatti isiniif fudhee x the whole square plus 1 jettanii ni qixxaata 0 to jettanii lakkoofsa kamiyyuu x keessa buusuu ni dandeessu. You never get 0. You never get 0. Maaliif yoonaan jettan lakkoofsa negatiivaas keessa buuftan poozitiivii isiniif kenna. Sababni isaas square waan ta'eedhaaf jechuudha. Yoo tokko itti daatan immoo at least isheen kun 0 dha. 0 plus 1 immoo ni qixxaataa 0 dha wettan is false because 1 is equals to 0 jechaa jirra. Ishee kan lama walitti dhaan 1 waan taatuuf jechuudha. Kun immoo false dha. So polynomialiin kamiyyuu 0 ni qabata yoo jenne no, it doesn't have. Hin qabaatu. Maal keessatti immoo hin qabaatu kuni real number keessatti hin qabaatu jechuudha. Polynomialiin kamiyyuu real number keessatti hin qabaatu. Garuu complex number keessatti qabaachuu ni danda'a. Domain isaa real number haa jennu yuutii malee jechuudha. Domain isaa real number haa jennu yuutii malee complex number keessatti qabaachuu ni danda'a. Isa kan ammoo fundamental theory of algebra kan jedhu kaa'ee jira. Coefficientiin polynomial functionii complex number yoo ta'e then at least 1 0 qabaachuu hin danda'a in complex number keessatti jedha. Complex number jechuun radicala jalaa yoo negative ni jiraate jechuudha. Akka negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 so forth jedhee kan itti fufu haala kanaatiin complex number keessatti at least 1 0 qabaachuu ni danda'a jechuudha. It is interesting topic. Linear factorization theorem kan jedhu p of x in keenya ni qixxaata a n x power of n plus n minus 1 x power of n minus 1 jedhee haala kanaatiin kan barreeffamu yoo ta'e n keenya ni qixxaata yookaan irraan guddaa tokkoo fi n keenya immoo different from 0 yoo ta'e then isaan kana factorize gootanii haala kanaan argattu. RI keessan immoo isa jalqabaa real number jennee ture yoo complex number itiin bakka buuftan complex number itiin yoo bakka buuftanii inni kuni at least n zeros qabaataa jedhee nutti dubbata jechuudha. Karaa biraa n isheen kun jirti miti the zeros of this polynomial function is at least what n baay'inni isaanii yoo xiqqaate n ta'a jedha. Multiplication isaa immoo k yoo ta'e isheen itti calorie isiniif godhee jiru kuni isa kana ibsiti jechuudha. Multiplicity of k jechuun x minus 2 the whole is the power of 3 yoon isiniin jedhee multiplicity jechuun zeeroon isaa asiitii lamadha. Zeeroon isaa lamadha. Sababni isaas iddoo kana buuftanii kan zeero isiniif gochuu danda'u lama waan ta'eef jechuudha. Multiplicity isaa immoo meeqa si'a meeqa argamaa kan jedhu immoo 3 jechuudha sarara keessarra jiru. Mee example 2.3 dhaan isiniif galuu danda'a. Example 2.3 yeroo laallu isheen kuni multiplicity meeqa qabdi zeeroon ishee eenyu kan jedhu jechuudha complex number keessatti. Zeero isaa immoo akkam solve goonaa kan jedhu amma x waliin qabutti yeroo kun x isaa duubatti baafna jechuudha. X isaa baafnee tokko tokko irraa baafnee jira x whole square ta'a. Iddoo x power of 3 isa qabu jechuudha. X whole square
minus 6x jennaan isas tokko irraa hirrifna isa kanas tokko irraa hirrifna isa umarra jiru immoo irraa gannaa jechuudha minus 16 jenna jechuudha. Then ishee kana factorize gootu. Factorize yeroo gootan immoo maal isiniif kenna? So kana yeroo factorize gootanii negative 80 fi negative positive 2 yeroo walitti dhaaman 6 isiniif kennu. Ida'aman 6 isiniif kennu. Yeroo walitti baay'atan immoo maal isiniif kennu? Isa kana isiniif kennu jechuudha. Ishee kana lamatti qooddu. Ishee kam lamatti qooddu? Ishee irra keessa jirtu kana 6 kana lamatti qooddu. 6 kana lamatti qooddanii inni lamatti qoodame suni baay'atee immoo isa kana immoo baay'istu jechuudha. Isa kanaan idaatu baay'atee maal isiniif kennuu qaba? Isa kana isiniif kennuu qaba jechuudha. Isa kanarra baay'isuun isa kanarra immoo ida'u. Factorization jechuun akkasittiin factorize gootu. Then in factorization x square fi x minus 8x walitti qoodamu 2x fi negative 16 immoo walitti qoqqoodamu jechuudha. Therefore isheen kun x waliin qabdi x gootanii x minus 8 taati. Itti kanaanu immoo plus 2 jettanii x minus again 8 ta'a jechuudha. Finally x in durumayyuu jira. X plus 2 fi x plus 2 walitti fiddu x plus 2 jettu jechuudha. X minus 8 fi x minus 8 immoo tokko isaa fudhattu. Factorization keessatti akkasitti isa lammataa tokko isaa fudhattu. For x minus 8 ta'a jechuudha. As keessatti zeeroon isaa si negatiiva lamadha. Akkamitti negatiiva lama jettanii tokko tokko shimmoo zeerootti qixxeessitanii furtu. Asitti kana qobaasaatti x ni qixxaata 0 jettu. Ammas isa kana qobaasaatti x plus 2 ni qixxaata 0 jettanii 2 solve gootan x ni qixxaata meeqa negative 2 ta'a jechuudha. Ishee kana yeroos naannessinu umarratti immoo x minus 8 ni qixxaata meeqattu 0 jettu. Kanaafuu x keessa meeqa 8 jettu jechuudha. Zeeroon isaa meeqa asiiti? 0 1 0 2 0 3 0 3 qaba. 0 3 qaba. Asiis x the power of meeqa ture? 3 ture. X the power of 3 ture n jennamti ishee kana. So exactly meeqa qabaata jennee irra ture? n zeros qabaataa jennee ture irra jechuudha. Multiplicity isaa asirra gara beekannaan tokko qaba. Inni kunis gara beekannaan tokko qaba. Inni kunis gara beekannaan tokko qaba jechuudha. Power kan jennu jechuudha. X the power of 1 x plus 2 the power of 1 x minus 8 the power of 1 jenna jechuudha. Multiplicity isaanii immoo tokko ta'a jechuudha. Biirra isa jiru factorize goona. Factorize yeroo goonu 3 fi 8 dura walitti baay'isa. 3 fi 8 yeroo walitti baay'iste meeqa? 24 jechuudha. 24 eenyuun firamuu danda'a? Tokko 6 fi 4 firamuu danda'a jechuudha. 6 fi 4 yeroo walitti baay'atan meeqa isiniif kennu? 24 isiniif kennu jechuudha. Negatiiva 6 fi negatiivni 4 yeroo walitti baay'atan maal isiniif kennu? Positive 24 isiniif kennu jechuudha. Yeroo 6 fi 4 walitti dhaanu positive 10. Yeroo negatiiva 6 fi negatiiva 4 walitti dhaanu immoo negatiiva 10 jechuudha. Kunoo isa kana qabna. So negatiivni 10 kuni kunoo 6 fi negatiiva 4 tti qoodama. Yeroo kamiyyuu isa baay'isuu dura baafattu inni baay'isu eenyu firama jettu isa booda factorize gootu jechuudha. 6 fi 4 yaadaan qabdanii negatiiva 6 fi negatiiva 4 jechuudha. Then kun ni qixxaatattanii 3x the whole square then kudhan koo lamattan qooda akkamittan qooda minus 6x minus 4 jechuudha. Kunoo isaan kun walitti yeroo idaaman maal naaf kennu? Minus 10x naaf kennu jechuudha. Plus 18 immoo ni jira. Then lamattan qooda jechuudha. Ishee kana walittan fida. Ishee kana lamaan immoo walittin fida jechuudha. Isa immoo akkamitti yeroo jettan egaa factorize gochuuf jechuudha. Inni kuni 3x qaba jechuudha. Common factory 3x jenna. Sababni isaas 3 fi x asii yeroo baasu x qofaatu naaf jechuudha. X qofaata yoo barbaachisa ta'e muka lama yoo walitti baay'ise sarara keessaa naaf kennu. 3x minus meeqa? Isheen kun meeqatu naaf? 2 qofaatu naaf jechuudha. 2 fi 3x yoo walitti baay'ise meeqa naaf kennu? 6x naaf kennu. Isa gubbaa afaan wal qixxaachuu qaba. Kawara kana ammoo common factory isa maal ta'a? minus 4 ta'a jechuudha. Then x minus 2 moo qabu asumaatii wajjin wal fakkaachuu qabu. Kun waliin fakkaatan taanaan yeroo suma dhiisuu qabdu. Then
3x fi 4x walitti naannessitu 3x minus 4 time x minus 2 jettu jechuudha factorized ta'ee jira. Then tokko tokko ishee warra haftee kana warra factorize goone kana tokko tokko ishee 0 tti qixxeessitu jechuudha. Isa kana 0 tti qixxeessitu, isa kana 0 tti qixxeessitu solve gootu. Multiplicity isaanii immoo gara beekannoon tokko qaba. Kunis inni kunis gara beekannoon tokko qaba. The power of 1 the power of 1 jechuudha. Multiplicity jettu yookaan. Therefore sarara keessa jiru kana 3x minus 4 ni qixxaata 0 jettu. Kan isa kanaas x minus 2 ni qixxaata 0 jettu jechuudha. Isa kana yeroo solve gootan x in keessa ni qixxaatti 4 irraan 3 taati jechuudha. Isa kana yeroo solve gootan. Isa kana ammoo solve yeroo gootan x in keessa ni qixxaatti meeqa taati 2 taati jechuudha. The zeros of biin keenya maal taare 4/3 fi 2 ta'a jechuudha. Multiplicity isaa meeqa waan jettan see meeqa deddeebii ergameera waan jettan gara beekannoo waan warra irra goggodhe kana isaan kana jechuudha. Inni itti aanee jiruu fi inni most probably challenging ta'e immoo isaa C irra jirudha jechuudha. Tokko poweriin isaa 4dha. Lammaffaa immoo quadratic function itti yoo deebisan iyyuu guutummaa guututti real number argachuu dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Common factor isaa baafnu mee isa kana common factor isaa yeroo baaftan maal argattu 2x argattu jechuudha. 2x ishee kana yeroo salphamnu jechuudha. 2x common factor dha. Asiitii meeqa bichaan nu afaa x 2x square dha jechuudha. Common factor isaa kan isa kanaan nu afuu x the whole square bichaadha. X the whole square yoo walitti baay'istan maal isiniif kennu 2x the whole square isiniif kennu waan ta'eedhaaf jechuudha. Plus jettu kan isa kana ammoo 4x jenna jechuudha. Sababni isaa 4x fi 2x square maal isiniif kenna 8x power of 3 isiniif kenna plus 5 ta'a jechuudha. 5 fi 2x immoo walitti baay'istan maal isiniif kennu qaba. Isa kana isiniif kennu qaba. Factorization this one. Therefore isa kana tunu hafa jechuudha. Ammas isa kana factorize gootu jechuudha. Kana baafattami tiree isa kana fixxaniittu kan sinafu isa kana hafa jechuudha. Isa kana immoo maalitti fayyadamne solve gochuu dandeenya yoo barbaanne quadratic formula itti fayyadamne solve gochuu dandeenya. A keenya asii gara beekannoodhaan tokkodha. B keenya 4dha. Asiin keenya immoo C keenyi 5dha jechuudha. Quadratic formula akkamitti barreeffama waan jettan beektu waan ta'eef. Therefore quadratic formula b minus b ta'e plus or minus under radical jalatti b the whole square minus 4ac over 2 dha jechuudha. Therefore b keenya meeqa qabna 4 qabna minus 4 jettu plus or minus jettanii under radical jalatti b the whole square 16 dha. Irrisu 4ac kan jettu a keenyi tokko c keenyi 5 4 fi 5 immoo walitti baay'atan meeqa isiniif kennu 20 isiniif kennu jechuudha. 20 jettu jechuudha. All over ishee kana 2a jenneera. 2 time 1 ta'a jechuudha. 2 jenna simply 2 ta'a. The implies solve gochuu bichaadha jechuudha. Solve yeroo gootan immoo akkam ta'a minus 4 jettu plus or minus jettu radicala jalatti 16 fi 20 roll irraa ristami qataati minus 4 taati. Ishee kana ala complex number isiniif kenna argitanii complex number over 2 jennaa jechuudha. All over 2. Therefore isa kana radicala jalati baasuuf jecha akkam gootu minus 4 jettu plus or minus jettu ishee kana 2 tiin baati miti 4 keessan time radicala tokko bichaa tafee jechuudha. Radicala tokko keessan immoo maalitiin baa I tiin baaseera complex number keessatti. Isa immoo I tiin bakka buufnaa jechuudha. Eenyu radicala tokko keenya a jenna so 2i jettanii all over 2 jettu jechuudha. Yoon salphatee salphifnaa jechuudha. Kamti salphifnaa isa kana immoo minus 4 fi 2 yeroo walii firtan meeqa isiniif kenna minus yoo barbaade kun lamatti qoodamuu danda'a minus 4 over 2 plus or minus 2i over 2 ta'a jechuudha. Which is equals to isheen kun meeqa taati isheen jalqabaa jechuudha minus 2 taati plus or minus isheen kun lamaan immoo lamaaf lamaan wal salphiste meeqa isiniif kenniti tokko i isiniif kenniti jechuudha. Plus I tokko I jenna. Yeroo baay'ee tokko hin barra waan ta'eedhaaf simply I jenna jechuudha. Deebiin argattanii jirtan isa kanadha. Plus or minus immoo gidduu isaa jira. Plus or minus kunoo isa kana jira waan ta'eedhaaf isaa waan haaraa fideen qabu.
Therefore ishee kana lamatti qoonnaa jechuudha. Yeroo lamatti qooddu immoo akkam nuuf ta'a inni kuni -2 plus I jenna kun tokko. Isa plus isaan fudhee jechuudha. Itti aansee immoo koomaattu -2 minus jenna ishee jala isheen fudhee ishee itti aansee immoo minus I ta'a jechuudha. Deebiin nuyi qabnu isa kanadha. Therefore akkam goonaree multiplicity isaa fi 0 isaa baasuuf jecha kan isa kana deebiin isaa maal nuuf ta'a? Kan isa kana 2x the whole square ni qixxaata 0 tti qixxeessitu 0 tti qixxeessitan immoo deebiin isin argatta maal ta'a? 0 mataa jechuudha. So 0 isaan isa kana 0 mataa jechuudha. The 0 of c ni qixxaata walumaa galaa 0 -2 plus I, -2 minus I ta'a jechuudha. Multiplicity isaanii meeqa meeqa? Multiplicity isaa kanaa tokko, waan isa kanaas tokko, waan isa kanaas tokko ta'uu jechuudha. Haala kanaatiin solvi gootu. Kan itti aanu example 2.3 jedha. Inni immoo 0c fi multiplicity isaanii nuuf kennee jira. Negative 1 multiplicity 3 qaba. Kana jechuun x minus 1 jettanii itti cuftanii deebil gootanii itti cuftu jechuudha. Multiplicity jechuun the power jechuudha. Yeroo kamiyyuu the power jechuudha. Ishee kana makaraa biraa akkamitti barreessitu? Negative time negative maal siniif kenniti? Negative siniif kenniti yookaan isa negative positive an barreessaa siniin jedhee jalqaba. X plus 1 the power of 3 jettu time inni lammaffaa kun immoo multiplicity meeqa qaba? 4 qaba yookaan the power of 4 qaba jechuudha. So x minus 2 the whole power of 4 jettu jechuudha. Sadhuma x minus 5 the power of what? X minus 5 the power of 2 jechuudha. Isa kana afuriin isa kana immoo 2 jechuudha. The whole square jettu jechuudha. Polynomial function barbaadi inni isin jedhu isa kanadha jechuudha. Yoo billee inni lammataa xinnoo challenge isin gochuu danda'a. Isa lammataa immoo yoo f1 keessa ni qixxaata 32 ta'ee jechuudha. Function immoo amma sana dhiifattu jechuudha. Functionota warra si barreessee ture. So x plus 1 the power of 3 gootanii 2x minus 2 the power of 4 gootanii x minus 5 the whole square keessa meeqa buustu jechuudha? Tokko buustu jechuudha. Iddoo x kamiyyuu tokko buustu. Tokko keessa buustan immoo meeqa siniif kenna jedhee 32 siniif kenna jedhee isinitti himee jira jechuudha. Triikiin jirtu k itti baay'istu jechuudha. Maal value of k barbaaddu? Value of k keessan erga barbaadanii booda dhumarratti deebiin isin argattan sun polynomial function isin ibsitan ta'a jechuudha. So kan haala kanaatiin xumurtuu kutaa gajallaatti illee kutaan akka 9-11 keessatti kan nuti barannedha kuni. Waan haaraa isiniif hin ta'u garuu waan haaraa ta'ee ni jira, ishee isaa ilaallu. Wanti haaraan suni conjugate roots theorem kan jedhudha jechuudha. Conjugate roots theorem jechuun complex numberii a plus bi tiin kan ibsamu conjugate isaa ishee kana minus godha jechuudha. Conjugateini a plus bi maal ta'are? A minus bi ta'a jechuudha. Conjugatein a minus bi immoo maal ta'a? Garagaltoo isaa kunoon isa kanaa ta'a jechuudha. Waluma jala fuutu jechuudha. Ni qixxaata isa kana plus gootu a plus bi jettanii ibsitu jechuudha. Conjugate roots theorem kan jedhamu isa kanadha. Haaluma wal fakkaatuun example 2.3 irratti isanuuf kennamee jiru yeroo hojjennu erroof x keenya akkamitti nuuf kennee jira? Ishee kana nuuf kennee jira. Inni kun immoo 0 of function kanaati jedha. Kana jechuun kana yoo as keessa iddoo x kamiyyoo buuftanii maal siniif kenna jechuudha? 0 siniif kennaa jechuu barbaadeetu. So kanatti fayyadamiti the 0 of other x barbaadi siniin jedha. Akkamitti barbaannaa kan jedhu waliin haa barbaannu. R of x keenya x the power of 4 plus 2x the power of 3 minus 9x plus 26x minus 20 nuuf kennee jira. 0 inni tokko immoo 1 minus under radical of 3i nuuf kennee jira. 0 inni lammataa immoo maal ta'a? Conjugate theoremitiin ofii keenya apply godhannaa jechuudha. 1 plus radical 3i nuuf kennaa jechuudha. So simply isarra keessa jiru sana lakkoofsa ta'urra kana x irraa hir'ibneetu walitti baay'ifnaa jechuudha.
Sammuu akkamitti yeroo hojjechaa deemnu isiniif gala miti yaa. So warra kana lamaan walitti baay'isuudhaaf jecha x minus jettu isa kana cuftuudhaan cuftuu banattanii 1 minus raadikaala 3 i gootu zeen itti cuftu jechuudha gama lamaan isaa walitti baay'inaa isiniin jedheera waan ta'eef ammas 1 minus jettu amma isa kana jechuudha 1 minus jettanii cuftuu banattanii akka lakkoofsa tokkotti ilaalaa miti plus 1 akka lakkoofsa tokkotti ilaalaa warra kana lamaan immoo bal'ata malee simply akka lakkoofsa tokkotti ilaalaan baay'ee salphaa ta'u jechuudha. Lakkoofsota kana lamaan walitti baay'istuu jechuudha jechuun isaan kana lamaan erga walitti baay'istanii booda isarra keessaa firmaataa taasistu. Haawoo kan jedhu immoo walumaatiin ilaalaa yeroo adeemnu ta'a jechuudha. Kana yeroo ilaaltanii ishee x kana as keessa raabsitu jechuudha. Waluma dabareedhaan raabsitu dabaree isaa musa kana immoo dabaree isaas keessa raabsitu dabareetaan gochaa deemna akka lakkoofsa tokkotti akkanaa fudhachuu qabdan ammallee. Jan implies jettanii x square jedhe maaliif hin jedhe x kos keessa yeroo raabsamu x time x maal kenna x square kenna jechuudha minus jettu isa kana immoo cuftuma isaan fudha jechuudha cuftuma isaa yeroo fudhadhu 1 plus under radical of 3i godheen akka lakkoofsa tokkotti fudhaa jeera kana lakkoofsa tokkotti fudhaa jeera waan ta'eef yeroo x itti baay'isumoo maal naaf kennare time x naaf kenna jechuudha x jenneera isa kana han x finneera kan itti ce'aa jirru isa kana ta'a jechuudha. Isatti ce'aan jira. Isa kana immoo dabaree isaas keessa raabsa akka lakkoofsa tokko x fi isa kanatti baay'isaa jechuudha. X itti baay'isuun salphaadha. Yoo billee isa kanaa fi isaan kana walitti baay'isuun xinnoo challenge isin gooti ishee immoo amma yeroo waliin ilaallu isiniif galtii jechuudha. Zeen isa kana time x maal isiniif kennaree inni kun minusii biraatii qaba waan ta'eedhaaf egaa minusiitiin darba jechuudha. So minus gootu jechuudha. Sababiin isaas minus time positive minus kenna waan ta'eef cuftuu isaa bantanii fi 1 minus square root of xi jettanii x itti gootu jechuudha. Finally wanta fuu isa kanaa fi isaan kana walitti baay'isuu jechuudha. Isaan immoo negatiiv akka lakkoofsa tokkotti erga fudhannate asii negatiiva qaba asiis negatiiva qabachaadha. Yeroo walitti baay'atan immoo maal naaf kennu pilaasii naaf kennu jechuudha. So lakkoofsitti lamaan walitti baay'isa yeroo walitti baay'isuu akkam ta'u yoonaan jettanii cuftuu koo banadheen akka lakkoofsa tokkotti ilaalaa geen 1 minus raadikaala 3i time jedhame tiire akka lakkoofsa tokko ilaalaa ammas lakkoofsa kana barreessaa jechuudha 1 plus raadikaala 3i kan jedhu complex number jechuun immoo bal'ata jechuudha malee hiikaa biraa waan qabaateetiif miti jechuudha. Kan ammoo ol baasitanii barreeffadha blackboard koo haqadhee jira waan ta'eedhaaf x the whole square naaf jettu x koo as keessa raabsa jechuudha gaama akkamitti immoo raabsaa inni kun negatiiva qaba negatiivni fi x lamaan sanii keessa raabsamu jechuudha wal faana keessa raabsa wal faana keessa raabsitanii karaa biraa negative x keessa raabsinaa jechuudha negative x yeroo keessa raabsitan minus x jettu isa kana immoo maal jettu minus third root xi jettu jechuudha manuma baay'atan malee wanti jijjiirameeru tokko hin jiru jechuudha ammas minus x keessa raabsitu salammataa keessa yeroo keessa raabsitan immoo maal isiniif kenna minus x isiniif kenna minus time minus asii immoo maal isiniif kenna positive isiniif kenna jechuudha plus raadikaala 3xi isiniif kenna jechuudha wanta fee jiru ishee kana lamaan walitti baay'isuudha jechuudha ishee akkamitti baay'isnaa kan jiru waliin baay'isnaa tokkoo fi tokko walitti yeroo baay'atan maal isiniif kennu pozitiivni tokkoof tokko jechuudha pozitiiva tokko isiniif kennu tokko jettu jechuudha tokkoo fi raadikaala 3i maal isiniif kennu raadikaala 3i isiniif kennu plus jennaan tiiree raadikaala 3i nuuf kennu jechuudha tokko as keessa raabsamtee xumuramteetti gaama han tokkoof hin dheerra kamitti caa jirarree raadikaala 3i negative radical 3i negative immoo biraafuun qabu ishee dagattan jennaan hunduma ishee isin jalaa balleessiti waan ta'eedhaaf waanii fi maalitti baay'isnaa radical 3i positive isaatti baay'inaa jechuudha yeroo itti baay'istan maal isiniif kennaree radical 3i fi tokkoon hin qixxaata minus radical 3i isiniif kenna amma immoo negative radical 3i fi negative radical 3i yeroo walitti baay'istan maal isiniif kenna radical 3 fi radical 3 yeroo walitti baay'atanii 3 isiniif kenna negative immoo qaba mitiire negative qaba minus jettanii 3 isiniif kenneera
I fi I yeroo walitti baay'attu immoo -1 isiniif kenna. Kun how isa jedhuudhaaf amma isin agarsiisa. How isa jedhuudhaa fi I'n keenyi the power of 1 ni qixxaata. I'ma mataasaa ta'a. I the power of 2 keenya ni qixxaata. -1 ta'a. Isheen amma fudhee ka'ee jechuudha kunoo. I the power of 3 keenyi immoo maal isiniif kenna? -I isiniif kenna tokko miti. -I isiniif kenna. Kunoo garagaltoosa kanaa jechuudha. I the power of 4 keessan immoo maal isiniif kenna? Seer complex number keessatti 1 isiniif kenna jechuudha. 2 fi 4 negatiiva positiiva waliiti kunoo tokko asii immoo negatiiva tokko jechuudha. Tokkoo fi 3 immoo garagaltoo waliiti, inni tokko positiiva inni tokko negatiiva jechuudha. Ishee kana qabadhaa keessaati amma abbaa I square fayyadameen jira. Therefore qooyamni keenya inni kun akkam ta'are? The implies x square durumayyuu qabna. X square jenna jechuudha. -x immoo isuma kanan barreesse. Again -x jedha walitti fidadhe. Moo ishee kana fidadhee jechuudha. -x ishee fidadhee jira jechuudha. Then -third root x I jedhe. Kunoo isa kana jechuudha kanan barreesse. Plus third root x I jedhe. Isa kanan barreesse walitti fiduuf. Plus 1 jedhe. Maaliif barreesse? Ishuma haftee ishuma kanan barreeffadhe jechuudha. Then plus third I lukunoo isa kanan barreesse -third I isa kanan barreesse plus 3 jedhe. Maaliif jedhe? Isheen kun negatiiva, isheen kun negatiiva yeroo walitti baay'atte maal isiniif kenniti? Positiivii isiniif kenniti jechuudha. Kanaafiyyuu 3 jedheen jira jechuudha isa kana. Amma qooyamumadha jechuudha. X square koo akkuma jirutti barreeffadhaa. X is the whole square jedha. -x fi -x maal naaf kennu? -2x kennu. Kun gara beekannaan tokko tokko qabu miti yeroo walirraa irratti immoo maal kennu? -2x naa kenna jechuudha. -2x argadheen jira. Ilaa inni kun negatiiva, inni kun immoo poozitiivii waan ta'eedhaaf isaan immoo maal wal godhu? Wal balleessu. Asii immoo raadikaala 3x qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Akka lakkoofsa tokkotti yoo fudhattan immoo kunoo isaan kun wal balleessanii jiru. Zeen 1 koo as kanaatiin an qaba jechuudha. Asii 1 koo nan qaba jechuudha. So plus 1 jedheen barreeffadhaa jechuudha. Kana eessarra ga'een jira? Warra kanarra ga'een jira mitiiree? Isaanis wal balleessu. Asii poozitiiva, asii immoo negatiiva yeroo walirraa hir'atan maal naaf kennu? 0 naaf kennu waan ta'eedhaaf jechuudha. Umarratti kan naaftu ishee kana qofaan barreesse. Plus 3 jedha jechuudha. Finally maal argadheen jira yoonaan jettanii x is the whole square -2x plus 4 argadheen jira jechuudha. Umarratti ishee kana walitti hidhee 4 naaf kenna miti isaan immoo kan argadheen jira. Isaan kun isa kamidha yoonaan jettanii x minus jettanii 1 minus raadikaala 3i fi kan walitti baay'ate x minus 1 isa kana immoo plusiin godhaa jechuudha. Plus 1 raadikaala 3i matu walitti baay'atee maal naaf kenne? Kunoo isa kana naaf kenne jechuudha. Akkamitti baay'isne? Ammas irra deebi'aa ilaala. Akkaataa itti baay'ifne kaan immoo jechuudha. So finally maal gochuutti deebaa jirra? Lakkoofsa kana ishee kana fuutanii isa kanaaf hirmaataa taasistu. Akkamitti taasistu? Akkamittiin barreessaa yoonaan jettan immoo irraanfattanitti ta'e isa kana irra keessa oolchitu. Isa kana immoo jala oolchitu jechuudha. Hiruu akkamitti akka hiramu jechuudha. Waliif hirtuu. Simply kun akkam ture otoo yeroo suma isin agarsiiseera ta'e x minus conjugate isa isiniif kennee ture sana 1 minus kunoo isa kana nuuf kennee ture miti 0 jedhee raadikaala 3i jedhee nuuf kennee ture. Time gootanii si'a lama walitti cuftanii amma immoo x minus ammoo isa kana ida'uun go'an jedhee masakeen 1 plus raadikaala 3 ma hirtu ture jechuudha. Isaan immoo walitti baay'atan kana ta'u wanti barataa keenya rakkisu maal dura ishee kana walitti baay'isuudha jechuudha. Ishee kana walitti baay'isuun isin ibdu kamtu walitti baay'isu isaan ibaa ishee kanarra rogaan rakkatu. Aayinii yeroo walitti baay'attu maal fiddii ishee jedhu rakkatu malee ammas waan biraa waan rakkatan hin qaban jechuudha. Aayii lamaan yeroo walitti baay'attu negatiiv waanii taatii isiniin jedheera. Amma ishee qabattan jennaan eenyuyyuu barataan kutaa 3 baratuyyuu
apply gochuu hin danda'a jechuu barbaade. So simply akkasitti hirtuu jechuudha. Salphifnee yeroo barreeffannu kana akkas ta'a jechuudha. Isa booda jalqabaa x the whole square isiniif kenna. Sababni isaas x the whole square x the whole square yeroo walitti baay'istan maal isiniif kennu qaba? Ishee kana x the power of 4 isiniif kennu qaba jechuudha. Kana lamaan akka walirraa arriftanitti. Kanaaf waan barbaade isiniif kenne gatii irraan qabdan jechuudha. Isa jalqabaa wal isiniif fakkaachuu qaba. Then x the power of 2 fi minus 2 x keenya yeroo walitti baay'atan maal nuuf kennu? Minus 2 x the power of 3 nuuf kennu jechuudha. X whole square fi 4x immoo maal nuuf kennu? Plus 4x square nuuf kennu jechuudha. Iddoo kanarra geenya jira. Then walirraa hir'ifna jechuudha. Isheen kun lama wal balleessiti 0x the power of 4 nuuf kenna jechuudha. Walirra hir'isee hir'ate. Minus 2x fi positive 2x keenya maal isiniif kenna? Positive 4x isiniif kenna. Plus 4x the power of 3 isiniif kenna. Haa yoonaan jettan ageen ammallee 2 jira amma x dagadhaa 2 minus of 2 jenna jechuudha. Mitiiree sababni isaa ishee kana minus 2 jechuu qabda ture kun as kanaatiin wanti dha jechuudha. So minus 2 fi minus 2 keenya yeroo asii walitti baay'atan maal nuuf kennu? Positive 2 nuuf kennu wanti dha. So 4 nuuf kenna wanni kun moroo walitti dhaam kun 4 nuuf kenna jechuudha. Walii galleera natti fakkaata. 4x the power of 3 irra geenyee jira. Yeroo isaan kana lamaa walirraa dhibnu immoo minus 13 x the whole square nuuf kenna jechuudha. Isheen kunii fi isheen kun lamaan immoo kallattiimaan gadhufti. Sababni isaas wanti irraa dhatu hin jiru waan ta'eedha. Plus minus 20 ta'a jechuudha. Kallattiimaan gadhufa. Again power of 3 kunii kana ni caalaa waan ta'eedha. Hambanni isaa gadi ta'utti deemna jennee irra silaa. Isheen kun immoo yeroo hiramtuu gaheen ishee meeqa taati yoonaan jettanii 4x ta'a jechuudha. Plus 4x ta'a. Maaliif 4x ta'e? 4x fi x square yeroo walitti baay'istan maal isiniif kennu qabu? Kunoo 4x power of 3 isiniif kennu qabu waan ta'eedhaaf. Zeen as jalatti 4x power of 3 jenna. Kunoo isuma kana walirraa dhisuuf ibsa jalqaba keessumattuu. Again 4x fi minus 2x keenya yeroo walitti baay'isnu immoo maal nuuf kenna? Minus 8x the whole square nuuf kenna jechuudha. Again 4x fi 4 yeroo walitti baay'istan immoo 16 isiniif kenna. Bunni immoo positive 16 x isiniif kenna jechuudha. Zeen isaan kana walirraa dhiftan akkam ta'a? Yeroo walirraa dhiftanii 4x fi isheen walirraa wal balleessitii meeqa isiniif kenniti? 0 taati jechuudha. 0x the power of 3 ta'a. Akkuma isa kanaa boodarran bada'an homaa uumuu hin qabu jechuudha. So ishee kana lamaan yeroo walirraa dhistan immoo minus meeqa isiniif kenniti? Minus 5x the whole square isiniif kenniti jechuudha. Ishee kana lamaan yeroo walirraa hir'istan. Amma immoo 26 16 yeroo dhistan immoo meeqa isiniif kenna? 10 isiniif kenna jechuudha. Positive 10 x isiniif kenna. Minus 20 keessan amma gadi isinii dhufaa jechuudha. So isheen amma miilana jirtu coefficient jirtu 5 dha jechuudha. 5 keenya minus 5 keenya isa geessina. Iddoo isarra keessaa kanarra geessina jechuudha. Innis immoo minus 5 ta'a. Minus 5 time x square maal isiniif kenna waan ta'eef kunoo 5x the whole square isiniif kenna waan ta'eef jechuudha. So minus 5x the whole square ta'a. Ammas 5 time 2x keessa maal isiniif kenna? Inni immoo 10x isiniif kenna jechuudha. Positive 10x isiniif kenna plus positive 10x isiniif kenna jechuudha. Finally 5 time 4 meeqa isiniif kenna? Minus 20 isiniif kenna jechuudha. Minus 20 isiniif kenna. All over jettu. Wal balleessaa gaa hundi isaa asitti minus 5 fi minus 5 fi minus 5 qabna. Asis 10x fi 10x qabna. Asis minus 20 fi minus 20 fi minus 20 qabna jechuudha. Finally gaheen nuti qabnu meeqaree? Kunoo isa isarra keessarra jiru kana qabnaa jechuudha. Isarra keessarra jiru kana qabnaa jechuudha. Gaheen keenyi isa kana ta'aa jechuudha. So the final answer will be inni kuni roof x jennee ibsine ture miti isa kana guutummaa isaa roof x jenna isa kana. Roof x keenya akkamitti barreeffama ree? Ni qixxaataa jettu. Isaan kana lamaan walitti baay'istu jechuudha. Isaan akkamitti barreessina? Walitti baay'isnee
mee haa barreessinu x is the whole square minus 2x plus 4 time jettu x is the whole square plus 4x minus 5 jettu jechuudha. Amma isa kana factorize gootu. Argitanii? Factorize yeroo gootanii akkamitti immoo factorize gootu? R of x in keessanii ni qixxaataa wal qixa jettanii x is the whole square minus 2x plus 4 gootanii itti cuftuu. Isa kana ammas yeroo factorize gootan x plus 5 time x minus 1 ta'a jechuudha. The final answer will be ni qixxaataa isaan kana maal jennee ture yeroo diigaman dirama maal jennee ture 1 minus raadikaala 3i kooma 1 plus raadikaala 3i jechuudha. Ishee kana jechuun jechuudha. Isa kana immoo diigneera waan ta'eedhaaf himmatti diigame kanatti diigame jechuudha. Kana immoo solve yeroo gootan isheen kun minus 5 argattu, ishee kana immoo positive 1 argattu jechuudha. Minus 1 fi 5 argattu. So minus 5 comma positive 1 are the zeros of given function. Gaafa functionicha immoo x the power of 4 jedhee isa itti fufu sana jechuudha. Boring baay'ee badadhabsiisa mitiire. Mooraatti immoo qormaanni dhufuu warra akkasii qofadha. Meerra deddeebi'aa ilaalaa malee dubbiin cimaadha.